bori 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 nagalchi adu gangalai wa gurabasa loni nagalchi adu gangalai jedha. Raffisoo shuudhaan jedhama. Doshi wariyo naannesso jedhama. Hammu araarsoo bankuya. Seefuu dhaqqaboo roobaa jedhama. Maqaan koo Qaasim Baalchaan jedhama. Abbaa qabeenyaa isaa uffata aadaa Maddolaabuu jedhamu kanaati jechuudha. Maqaan koo Magarsoo Ibsoo jedhama. Maqaan koo Waadoo Abbuu Gadaa jedhama. Jiraata magaalaa Adaamii Tulluuti. Ganna Shaanqoo jedhama. Maqaan kiyya Barsiisaa Saalii Badhaasoo jedhama. Meeshaa uummanni Oromoo Arsii yeroo lolaa itti fayyadamu diina ofirraa qolachuuf gargaaramu maal jedhama? Eebootu jira. Eeboo jedhama. Eeboon immoo gosa hedduutu jira. Inni guddaan jira, inni jiddu galeessi jira, inni xiqqaan jira. Wantees qabatu. Diinaan gaafa wal waraanan wantee qabatu. Innis isuma isa fakkaatu qabatee dhufuu danda'a waan ta'eef isaan qolachaa akkasitti waraana irra dhimma itti ba'u jechuudha. Maqaa garaagaraa qaba. Isa guddaa bonjaa jennaan akka naannoo kanaan. Akka naannoo kanaa. Bodaa yookaan bonjaa jennaan. Isa itti aanu xinqaa jennaan. Inni xiqqaanis yaa'u maqaa eboo no. Eeboo xixiqqaadha isa umriin qabatama warra gadi jiran warra dargaggeeyyitu qabata isa. Kanaaf akkasii waraanuu wantees qabatu mukattis fayyadamu. Mukoota ciccimootu jira fakkeenyaaf muka akka geetoo jedhamutu jirama gama lamaan qaruu isaan itti darbatu jechuudha. Gaafin meesin gaafadhaa nyaata aadaa Arsii keessaa Afurnaayimii jedha. Nyaata aadaa Arsii tokko micciirraa yookaan daraaraa kan jedhamu jira. Garburraa fi dhadhaadhaan kan hojjetamu jechuudha. Lammata marqi jira. Marqis akkasuma garburraa qamadirraa hojjechamuu danda'a. Sadaffaa caccabsaa kan jedhan jira. Caccabsaa jechuun nyaata xoroshoo godhanii ka'aniitiin caccabsaniiti akkuma maqaa isaa dhadhaadhaan tolchanii nyaatan jechuudha. Arfaffaan xoroshoon jira. Xoroshoon kun aannan baaduudhaan kan gogsaniitti akka xoroshootti guggugee eega jedheen booda aannan ho'ituudhaan yookaan itittuudhaan unatanii nyaatan jechuudha. Akka aadaa naannoo kanaatti cidha baastuu jechuun maal jechuudha? Cidha baastuun warroota seera cidha gaggeessan keessatti gahee seerri cidha sanirraa barbaadu warra raawwatanidha. Isa Amaariffaan miizee san asitti jaala jedhama naannoo kanatti jaala jedhama cidha baastuun isaanii jechuudha. Jaalli kun jaala jira alangee jira warra santu abbaa cidha gaggeeffatu san faana sirna san gaggeessu jechuudha. Cidha baaftuun isaanii. Nyaata aadaa Arsii keessatti finiinaa jechuun maali? Akkasuma gaheen hojii isaas maali? Finiinaa jechuun cuukkoodha. Oomisha micciirraa jedhama. Afaan aadaa keenyaatiin jechuudha. Urkoo yookiin qondaalli garaagarummaan isaa maalidha? Garaagarummaan isaanii. Urkoo jechuun akka naannoo aadaa Oromoo Arsii kanatti urkoo jechuun nama duulee dirree waraanaatti waraana sammoo'ee urkoo jechuun urkoon nama lafa duulaa hin dhaqne nama dabeessi nama iddoo waraanaa hin deemne nama akkasii jechaadha nama sodaataa jechaadha. Qondaala jechuun nama goota nama iddoo waraanaa adda waraanaa deemee waraana moo'ee nama akkasii sani qondaala kan jedhamu. Kan garaa haadha keetii obboleessa haadha keetii soddaa abbaa keetii eessuma kan keeti walitti nama meeqa? Walitti nam sadii. Isaanis eessuma eessuma akkas jedha. Gaaffisaa irra isinii deebi'a. Kan garaa haadha keetii obboleessa haadha keetii soddaa abbaa keetii eessuma kan keeti walitti nama meeqaa jedha? Nama afuri. Nama afuri. Isaanis kan garaa abbaa keetii jedha. Tokko eessuma abbaa eessuma keetii jedha.
soddaa obboleessaadha keetii soddaa abbaa keetii Kanaaf nama afur jettu. nama afurii. Tole yaada keessaniif maqaa hojjemmisiitiin galatoomaan jedha. Baraaf malee baaraaf malee bakka duwwaa jedha Oromoon naannoo kanaa gaamammaa. Baraaf malee Baaraaf bakka duwwaa jedha gaafa naannoo kanatti mammaakamu. baraaf malee baaraaf malee Bakka duwwaa jedha. Tole yaada nuuf keessaniif galatooma mee dhumarratti dhaamsa isin qabdan. dhaamsi kanaan ol qabatee kan qabu miidiyaan kun miidiyaa haarawaa akkanatti jajjabeessitanii hawaasa keessatti himtanii afaan Oromoo afaan miidiyaa akka ta'uu fi sochii eegaluun keessan namatti tola. Kana caala babal'isaatti deemaa jecha jedhuun qaba. Weedduun gaafa cidhaa warra gurbaatti weeddifamu maal jedhama? Warra gurbaatti weeddifamu galgalaa'ee intala nuu baasaa jedhan. Galgalaa'eera intala nuu baasaa jedhan. Hamoommoota jechuudha. Hamoommoonni isaanii kan jedhu yoo intala jalaa hambisan nagalchi aduu galgalaa'ee boori 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 nagalchi aduu galgalaa'ee gurra baasaa loonii nagalchi aduu galgalaa'ee jedha. Hayee kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa walitti deebineetti dhagaa kan nuti jirru akkuma beekamu gaa magaalaa Baatuutti dhagaa kan nuti argamnee jirru uummata magaalaa Baatuu fi gaa naannoo isheetti argamanii dhagaa turtii faana kan nuti taasisaa turre laloo maal fakkaata tureestii? Baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa irraa qophiin qophii bashannanaati. Qophii bashannana keenyatiin himala keenya irraatiin gara magaalaa Baatuutti argamnee jirra. Magaalaa Baatuu keessatti qophii bashannanaa keenyan bifa gaafiif deebiidhaan namoota hedduun gaafachaa turre. Gaafii gaafanne keessatti ta'iiwwan ta'an hedduun jiru. Fakkeenyaaf gama shamarraniitiin gama dhiiratiin eenyutu eeyyamamaadha eenyutu eeyyamamaa miti kan jirullee waan danuu argaa turre. Maaltu si mudate? Maaltu si mudate? Wanti na mudate jedhee yaadu mudannoon hani qabu yeroon gaafiif deebiidha kanaaf namoota dhiyeessuuf deemutti shamarran lama yoon koottaa gara kiyya hani jedhuun yerootti isaan na didanii dhimma biraatiif na qunnamantu jira. Magaalaa Baatuu keessatti har'a chaalenjoota nu mudatan waan danuu kaasuu dandeenya garuu sababa yeroo keenyarraan kan ka'e gara gaafii gaafanneef deebii deebisuutti oosenne gaariidha jedhee yaada. Turtii hawaasa keessatti himnee gaafachaa turreetti waan baay'ee dhagaa nu mudachaa kan inni ture. Amma immoo gaa xumura irra geenyeetti jirra gaa yerootti deebisaa ifoomsuun irra geenyeetti jirra. Ani gaa gaaffii tokko farratti kanan gaafadhee meeshaan uummata Oromoo arsii lolaan ittiin fayyadamu diina ofirraa qolachuuf maalidha jedheen gaa kan inni gaafachaan ture. Deebiin isaas immoo gaa sibiiladha jechaadha gaa. Lammaffaarra immoo kan ani gaafadhee gosa qodaa shanan nutti himaa jedheen dhagaa kan ani gaafachaa ture. Gosti qodaa shanan xuuxoon jira, elemtuu fi orboo fi barree yookiin immoo cicoodha jechuudha. Sadaffaarratti immoo kan ani gaafadhee akkaataa aadaa naannoo kanaatti cidha baaftuun maal jedhama jedheen dhagaa kan ani gaafachaa ture. Baay'ee isaanis gaa nuuf yaalaniiti jiru gaa. Amma immoo deebiinsaa sirna cidhaa kan gaggeessu jaala yookiin alangeeffaadha jechuudha. Hayyee gaafii gaafatame keessatti gara kiyyatti yoo dabarru gaafiin na biraa gaafatame gaafii mammaaksa irraa eegala kan kiyya. Baraaf malee baaraaf malee bakka duwwaa kan jedhamee mammaakamu akka naannoo kanaattis ta'e kan uummata Oromootti deebiin isaa sombi kan sareetii kan jedhudha deebiin isaati. Lammataa irratti gaafiin na biraa gaafatame nama foon beekuuf bakka duwwaa kan jedhudha. Nama foon beekuuf deebiin isaa sombaan hin sobanii kan jedhudha deebiin isaati. Sadaffaa irratti gaafiin ani gaafadhe naqamaraa jechuun maal jechuudha gaafii jedhuni gaafadhee jira. Daadhii yeroo haraaraa namoota wal dhaban gidduutti kan raawwatamu yookaan kan gaggeeffamu jechuudha. Maraa jechuun immoo uwwisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti guyyaa haraaraa sana uwwisa daadhii haraaraatiin ta'u kun walumaa galatti naqamaraa jechuun uwwisa daadhiidhaan gaggeeffamu jechuudha. Karaa biraatiin tokko tokko yoo ibsinu naqaa jechuun daadhii yoo ta'u maraa jechuun uwwisa jechuudha jechuudha. Tole gara kootti yeroo deebinu immoo arfaffaarra kan ani gaafadhee sirbi guyyaa cidhaa intalli heerumtu sirbamu maal jedhama jedheen dhagaa kan ani gaafachaa ture. Egaa baay'een isaanis immoo yaalaniitu jira. Deebiinsaa baay'ee kan jedhu dhagaa baay'een isaanis immoo deebii kana nuuf deebisaniitu jiru jechaadha. Kanaffaarra immoo gaafii ani gaafadhee utamoo waayyuutu hangafaa jedheen dhagaa kan ani gaafachaa ture. Egaa akkuma beekamu gaa utatu hangafadha jechuudha. Gaaffiin koo ja'affaa kan ani gaafadhe immoo gosti sibiilaa keessaa kan dargaggeessi qabatu kamii jedheen dhagaa kan ani gaafachaa ture. Eeboo jechuun egaa baay'een isaanis akkuma yaalanii deebisaniiru. Deebiin isaas immoo gaa eeboodha jechaadha. Hayyee gaafii bareedaaf ajaa'ibaadha ture. Gaafonni na biraa immoo gaafatamaa turanii sirna cidhaa keessatti 8 buluu fi 4 buluun maalidha kan jedhu. Namni intala sana fuudhu yookaan soddaan warra intala sanaa 4 buluu jechuun yoo ibsu jechuudha.
dursee otoo ciinni sun hin gaggeeffatin yookaan otoo hin gaggeeffamin guyyaa 4 kan hafu cidha sanaaf deemee kan gaafatu jechuudha. 8 buluun ammoo erga cidhi gaggeeffame booda guyyaa 8tti deebi'ee maalirra jirtu maaltu jira jedhee warra sana kan gaafatu jechuudha. Kanaaf 4 buluu fi 8 buluun hiikan isaa kanaa jechuudha. Gaafii biraa na biraa gaafatame keessaa nyaata aadaa Arsii keessaa 4 himi kan jedhudha. Micciirraan jira, caccabsaan jira, marqaan jira, marmaariin jira, hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf gaafii nu gaafanne keessa garuu 4 qofa waan jedheef 4 qofa isinii kaasee jechuudha. Gaafii biraa na biraa gaafatame keessaa nyaata aadaa Arsii keessatti finiinaa jechuun maali? Nyaata aadaa Arsii keessatti finiinaa jechuun gosa nyaata aadaa Arsii ta'ee foonii fi dhadhaarraa kan hojjetamu jechuudha. Gaafiin na biraa gaafatamaa ture kana fakkaata kan itti aanu tole gara kootti dhagaa kan deebi'u weedduu gaafa cidhaa warri weeddisan sun eenyudha jedhee kana gaafadhe deebiinsaa gaafa maamutaa dhagaa kan deebiinsaa 8ffaarra immoo geejjibii cidhaa kan aadaa Arsiitti beekamu maalidha jedhee nagaa kana gaafadhe farda dhagaa xumura irratti immoo gaafii koo urkoo fi qondaala garaagarummaa isaa maali jedhee nagaa kana gaafachaa ture. Urkoon kan mirga hin qabne jechuudha gaa deebiinsaa yookiin diina kan hin ajjeesnedha. Qondaala jechuun immoo kan mirga qabudha akkasumas immoo kan diina ajjeesedha jechaadha gaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiin koo kana fakkaata ture gaa. Na biraa gaafiin gara xumuraatti gaafatamaa ture. Gosoonni nyaataa aadaa danuu akkuma ta'ani gosoota nyaataa aadaa danuu sana keessaa gaafii tokko gaafadheen ture. Innis nyaata aadaa keessaa tokko kan ta'e surreen maalirraa tolfama? Amma gara biraa yoo deemte surree namni kofoo isa kaawwannu kana jechuu danda'a. Garuu akkas miti as keessatti gara naannoo Arsii kanatti yoo dhufte gosa nyaataa ta'e gosa aadaa nyaataa keessaa isa tokkodha jechuudha. Maalirraa hojjetama jedhamee kan gaafatameef immoo bassoo dammaa fi dhadhaarraa kan hojjetamudha hiikan isaa jechuudha. Gaafiin itti aanee ani gaafadhe sirna cidhaa keessatti raada qaraxaa jechuun maali jedhee gaafadheen turre. Sirna cidhaa keessatti raada qaraxaa jechuun kennaa obboleessi intala heerumtu fudhatu jechuudha. Kana jechuun intala sana kan itti heerumtu yookaan namni intala sana fuudhu obboleessa intala sanaatiif kan kennu raada qaraxaa jedhama jechuudha. Gaafni ana bira itti aanee gaafatame kan garaa haadha keetii obboleessa haadha keetii soddaa abbaa keetii eessuma keetii kan jedhudha. Gaafi kanarratti baay'inaan yoo ilaalle namni sirriin deebisan jiru wantoonni as keessaa si bashannansiisan jiru wantoonni si kolfisiisan jiru waan danuu kaasuu dandeenya yeroo gaafachaa turetti waan waliin argineedha. Deebiin nu arganne waan dhugaan jira kan dhugaan taanillee jiraachuun mala garuu amma nu dhugaansaa kan nu biraa jiru yaanni hordota kana yookaan jechoota kana nama tokko kan ibsudha. Kan garaa haadha kiyyaa jechuun obboleessuma haadha kiyyaati. Deebi'eetu obboleessa haadha kootii jedha. Itti fufee immoo kan abbaa keetiif soddaa kan jedhu suni eessuma mannillee anaaf immoo eessuma jechuun soddaadhuma abbaa kiyyaati jechuudha karaa biraatti. Kanaaf jechoonni kun waa'um nama tokko kan dubbatudha. Kanaaf hordonni kun nama tokko qofa ibsu. Kanaaf deebisaa kana fakkaata. Gaafiin koo xumuraa maqaa kabajaa Asmaachii fi Agabaas hiikan isaa maali kan jedhudha. Maqaan kabajaa Asmaachii fi Agabaas gara deebisuutti yoo deebinu maqaan kun Asmaach jechuun abbaa araaraa yoo ta'u Agabaas jechuun ammoo abbaa duulaa jechuudha. Gaafii waliigala gaafachaa turree deebiin isaa kana fakkaata boon. Daawwattoonni keenyas immoo gaaffii nuti gaafachaa turres immoo akkasumas immoo aadaa irratti kan xiyyeeffatedha gaa waan baay'ee akka isaan irraa baratanii itti bohaaranii itti bashannanan abdii guddaa qabna gaa. Hayyee gaafiin keenya irraa kana yoo fakkaatu torbee immoo sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya magaala baatutti taasisuudhaan akkasumas aadaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffilee tokko gaafachaa kan turre kana fakkaata ture gaa. Nu hordofaa nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa yeroo biraatti qophii biraatiin amma deebinee wal arginutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.